Hayi akkam jirtu jalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo har'as kunoo viidiyoo haaraadhaan isinii dhufeen jira akka jalattan immoo abdii guddaan qaba jechuudha. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kootii walitti subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kootii ta'a barumsa jaalalaa barumsa garaagaraa irraa argachuu dandeessu. Itti bashannatu garaagaraachin la itti bashannatu chaanaalii kootiitti wanta isin gaddisiisu nageessan. Inni akkasii isiniin jedha har'a barumsa hedduu isinii dabarseen jira yaada keessanis argaan jira galatooma. Har'as immoo waa'ee jaalalaati kan isiniif qabadhee dhiyaadhe addunyaa kanarratti banagaraachin la jechuudha. Banagaraachin la yeroo isiniin jedhu immoo aaraa ta'u naafxanyaa naan jechaa oola. Nama arsitan dhugaa isiniin jedhaani afaan Amaariffaatis afaan Oromiiffatis nan dubbadha rakkoo maalii qaba? Okay rakkoo maalii qaba? Ani sammuu walalaatiin na yaada malee sammuu caaltuutiin na yaada sammuu bal'atuutiin na yaada ani yeroo isinitti yaaddanii jettan jechuudha. An namni kamiyyuu akka mataa isaatti yaada. Kanaafuu please namumti hundumtuu zaranyaa yookiin immoo maal jedhama afaan Oromiiffatis zaranyaa jechuun koomenti irratti na barreessaa. Okay dhiiseen jira garuu hunduma keessan akkasiin jaaladhuuf akkasiin kabaju dhugaa isiniin jedha. Beeku qabdan jechaadha. Hunduma keessan asiin jaaladha. Hunduma keessan asiin kabaja. Ibi warra na arrabsitan illee sinan jaaladha. Okay. Harri wanti nani qabadhee dhufe. Dhiirri tokko yoo sin jaalate. Dhiirri tokko yoo sin jaalate amala akkamii isinitti argisiisa? Yookiin immoo akkamitti beekuu dandeessan namni tokko yoo sin jaalate? Dhiirri tokko yoo sin jaalate wanti inni sitti argisiisu amalli inni sitti argisiisu tokkoffaa irratti sirraa gonkumaa hin fagaatu. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo gadda keessanii si wajjin hin jiru. Yeroo gammachuu keessanii malee yeroo isin waa qabdan si wajjin hin jira. Yeroo isin waan tokko dhabdan immoo sinirraa fagaata. Isin galee miti. Namni akkasii kun jechuudha. Jaalala dhugaa isiniif hin qabu. Garuu namni yeroo gadda keessanii si wajjin hin ta'u. Yeroo gammachuu keessanii namni si wajjin yeroo isin harkaa qabdan waa harkaa qabdan namni si wajjin hin ta'u. Yeroo waa isin homaa dhabdan yeroo rakkattanitti namni si wajjin hin ta'u. Namni akkana kun si jaalata beeki. Si jaalata namichi kun. Amala akkasii qaba namni tokko si jaalate garuu ammayyuu sitti nimne akkasii jaalatu sitti nimne garuu yeroo kanatti si wajjin yeroo rakkoo keetii si bira jira. Yeroo gadda keetii si bira jira yoo taate dhiirri kun si jaalate jechuudha. Inni lammaffaa waadaa isaa siif eega. Fakkeenyaaf waa tokko sitti haasa'ee waa tokko siin jedhee hinafu waan siin jedhe san osoo hin raawwatin gonkumaa hin oolu jechuudha. Waan siin jedhe san hin raawwata. Iddoo akkanaatti hin eeginan dhufa kan jedhu hin dhufa. Iddoo yeroo akkasitti waan akkasii siifan godha yoo siin jedhe siif godha. Egaa wanta biraatti jijjiirtanii ilaaluu hin dandeessanii waa'ee qabeenyaatti yookaan waan qarshiitti qofaa miti kan isin ilaaluu dandeessanii waan garaagaraatti iddoo buustanii ilaaluu hin dandeessan. Namni tokko waadaa isiniif seene yoo ta'e waadaa isaa inni eegaa jechuudha. Namni tokko yoo sin jaalate garuu ammayyuu sitti nimne garuu waadaa siif eege waadaa siif seene kan eegu yoo taate akkuma dura isiniin jedhe sinirraa gonkumaa gargar hin bahu yeroo gaddaaf gammachuu keetii si waliin jira yoo taate dhiirri kun si jaalata jechaadha. Inni sadaffaan immoo si amana. Waan ati jettuun hundumaa shakkii malee si amana. Namni kun si jaalata beeki. Wantuma ati jettuun hundumaa namni si amanne waanuma ati jettuun nuti soba yoo itti fakkaate dhiirri akkasii si hin jaalatu. Garuu waan ati itti haasoftu si amana waan ati jettu si amana yoo taate dhiirri kun illee jaalala siif qaba jechuudha. Afuraffaan immoo jechaadha. Yeroo si wajjin hin dabarse yoo ta'e yeroo hundumaa fakkeenyaaf yeroo baay'ee isaa hojii irratti dabarsuu danda'a garuu yeroo qabu sanitti si arga ija kee osoo hin argin hin bulu yoo taate sirraan fagaatu yoo taate yeroo hundumaa dhiirri kun si jaalata beeki. Iddoo siif qaba garuu sitti nimni ammayyuu akka si jaalatu argite amala akkasii sitti argisiisa jechaadha. Yeroo dhibboo keessatti yeroo si argu yeroo isaa fakkeenyaaf namni nun jaalanne tokko jechaadha. Qarshii keenyaaf yookiin waa tokkoof jedhee dhufe yeroo osoo qabaatee hin qabu nun jedha. Osoo hojiin deemin hojiin jira siin jedha. Finfinnee osoo jiru ani Naaziriitiin jira siin jedha. Garuu kan si jaalatu jechuudha. Dhugaadhaan kan si jaalatu yeroo isaatti
ijoo hojiillee ta'e amma hojiin jira garuu sa'aatii 2 booddee yookiin yeroo misaatti sin arga. Si arguun barbaada. Yoo sin jedhe dhiirri kun si jaalate jechaadha. Inni shanaffaa immoo salfeeshii miti. Salfeeshii of jaalata. Namni of jaalatu. Namni of jaalataan jira. Namni tokko waan hundumaa isaaf kan yaadu ofii isaatiif kan yaadu yoo ta'e namni akkasii salfeeshii yookiin of jaalate jedhama. Garuu dhiirri tokko jechuudha. Salfeeshinatiin garuu waan maateriyaal irratti bichaa miti kan hojjetu. Fakkeenyaaf yaada kee deeggaru yoo ta'e yaada ofii isaa bicha akkaatii deeggartuuf ta'a barbaada yoo ta'e salfeesh jedhamu kun. Garuu yaada kee deeggara yoo ta'e jechuudha. Waan ati jettu hin eega. Waan ati yaada kee yeroo hundumaa okay kanatti jettee haa ta'u yoo sin jedha. Dhiirri akkanii si jaalata. Garuu yaada kee deeggaru yeroo hundumaa kan inni jedhe qofatu ta'a yoo ta'e dhiirri akkasii sin jaalatu beeki. Iddoo siif hin qabu. Dhiirri tokko si jaalate yaada kee deeggara. Waan ati jettu san waan sirraa dhaga'u san hundumaa si amana si deeggara. Iddoo siif qaba. Yeroo gaddaaf gammachuu keetii si bukkee dhaabbata. Amala akkasii qaba dhiirri tokko si jaalate jechaadha. Garuu amma sitti mul'isuu danda'a beeki. Jaalalli akkanaa jechuudha. Yeroo baay'ee kan uumamu hiriyummaa keessatti fakkeenyaaf isin hiriyaadha jettanii isin qunnamuu danda'a namoonni baay'ee wajjiniin guddatanii yeroo tokko naannoo tokkotti wajjiniin guddatanii mana barumsaatti yoo waliin barattan akka obboleessa keessanitti miibisee ilaaluu dandeessu. Garuu dhiirri kun jechuudha dubartii biraa ilaalu yoo ta'e yeroo hundumaa sirraa fagaatu yoo ta'e yeroo gaddaaf gammachuu keessi bira dhufa yoo ta'e yaadaati qabdu si deeggara yoo ta'e yeroo si wajjin dabarsa yoo ta'e beeki namni kun si jaalata hubadhuuf malee ammaatu si hin galuusi. Dhiirri akkanaa si jaalata. Innaa akkasii siniin jedha. Baay'ee akkuma siniin jedhe jaalalli akkasii kan uumamu gwaddanyinnatii yookiin immoo yeroo hiriyoota keessa wajjiniin dabarsitan hiriyaa lamaan gidduutti kan uumamu hiriyaa dhiiraaf durbaatti garuu jaalallee osoo hin taane hiriyaa jara kana lamaan gidduu keessatti uumamuu danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee isin hiriyaa kiyyaa normaalii jettanii sammuu keessan keessatti nama biraa yaaduu dandeessu. Garuu dhiirri kun iddoo isaa siif kennee waan ati jettu si deeggaree yeroo gaddaaf gammachuu isaa si wajjin dabarsee yeroo hundumaa amala akkasii sitti argisiisa kan deemu yoo ta'e dhiirri kun si hin gaafanne malee jaalala keetiin qabamee jira garuu sitti himnee siin jedha. Amala akkasii qaba. Viidiyoon irra isinii qabadhee dhiyaadhe gabaabduudha. Garuu akka jaalattan abdiin qaba. Yaada keessan barreessaa sin komentii jalatti. Guddaa sin jaaladha sin kabajaa nagaannaaf tura viidiyoo itti aanu nama wal arginutti baay'ee sinan jaaladha. Subscribe gochuun dagatina. Shareis, likes.